Mari galle bana. Siganam bitame, gati salvamiti, gati babale, amagar babiti, daeram jage, simbo gaderuwa, okade yarege, okade narajram vindike, narajram vindike, amanike, Bishole labo, bishole labo, bishole labo. Jabatuna gargare, jabatuna gargare, jabare kawakayo, esumatar gamare, tagaiya setana, bofana wajinjira, esinina. Garadinako, namo besa, garama sanuko, amanguba garadinako, garavera, garavera, namo besa, garama sanuko, garavera, 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 namo besa, garadinako, garavera, namo besa, garama sanuko. Director mana barumsa keenya Obbo Mallasa guyyaa irraa dhimma barataa keenya Mo'ibon Muluu milkaa'insa isaa wajjin wal qabate haala tokko tokko sinaasofsiisuu barbaadeen jira. Eeyyamamoo dha. Tole galatoome eeyyamamaadha baay'ee. Kanaafiyyuu ofii keessanii of beeksisuurraan kan kaatanii waa'ee barataa kanaa akkaataa akkamii milkaa'insi kun akka argamee fi boriifillee manni barumsaa kun abdii akkamii akka qabu biyya kanaatii fi ergaa akka nu dabarsitanii barbaadna. Tole galatooma duraan dursee baga gammanne jechuun barbaada. Egaa akkuma amma argaa jirtan kana barattoonni mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa barataan Mo'ibon Muluu qormaata mathematical olympiad competition bara 2023-24 mo'achuu isaatti gammachuu isaanii ibsataa jiru. Nus akkasuma mo'anneerra barataan Mo'ibon Muluu akkuma beekamu barataa cimaa kutaa 12ffaadha. Mo'ibon baay'ee nama of beeksisuu hin barbaannee fi mucaa callisaadha. Garuu hojii isaatiin immoo nama of mul'isaa of beeksisaa mana barumsaa keenya beeksisaa Yuunivarsiitii beeksisaa Wallaggaan beeksisee akkuma kana Oromiyaallee qofaa isaa bakka bu'ee nama beeksisaa jirudha. Kanaaf haalli qormaata isaa qormaanni isaa ulfaataa ture. Akka seenterii yookaan immoo akka lixaa kanatti barattoota 250 ture kan qormaata kana fudhatanii marsaa 3 laatame qormaanni kun qormaata marsaa 3 laatame kana akka biyyaatti barattoota ciccimoo 5,000 oltu irratti hirmaataa ture. Akka biyyaatti barattoota 5,000 hirmaatan kana keessa barataa Mo'ibon kan lixarra jiru seenterii lixaa keessa barattoota 2tu qormaata dhumaaf ga'ee jira. Mana barumsaa keenya barataa Mo'ibon Muluudha akkasumas mana barumsaa Beetel sadarkaa lammaffaarraas barataan tokko jira ture. Dhumarratti garuu akka biyyaatti faayinaalistii ta'aniitu barattoota 8 akka biyyaatti biyya bakka bu'aniitu East Afrikaadhaaf dorgommiidhaaf Itoophiyaa bakka bu'anii gara probably gara Naayiroobiitti deemuuf amma qophiirra jiran keessa barataa Mo'ibon Muluu tokko ta'eera. Kanaaf gammanneerra jechuudha. Guddaa galatooma. Ishi gaaffii dhumaa tokko kanan qabu. Kanaa wajjin wal qabatee egaa manni barumsaa kun banamee hojiirra kan jiraachuu isaa akka ta'ee fi barataan kunillee baachii warra jalqabaa keessaa tokko ta'uu isaa kan agarsiisudha. So gara fuulduraatti manni barumsaa kun biyya kanaaf maal qabateedha akka dhufu agarsiiftuu maalii agarsiisuu danda'a jettanii dhaamsa dhaloota kanaaf biyya kanaaf manni barumsaa kun qabu dabarsuudha qabdu akka dhaamsitanii barbaada. Tole egaa Oromoon sirba kaabee kuuyedha. Kanaaf nus inni kun jalqabadha. Xumura miti jechuudha. Haala itti isin jirtan agarsiisa. Akkuma tamma jettee barataan Mo'ibon Muluu barataa kutaa 12dha. Barattoonni kutaa 12ffaa kan Mo'iboniin fakkaatan hedduutu jiru jechuudha. Inni kun barattoota keenyaa fi mana barumsaa keenyaa faamilee guddaa ta'a jechuudha. Amma akka biyyaatti mana barnootaa tooppii barattoota tooppii 8 keessa galle
qormaata biyyoolessaa fuul keenya dura jiruunis akkuma kana barattoota kana guutummaan dabarsuun qabxii olaanaas akkuma kanaa fiduudhaan akka biyyaatti barattoota waamaman akka biyyaatti mana barumsaa waamamu akka biyyaatti kutaa biyyaa naannoo waamamu taasisa jenneetu abdii qabna jechuudha. Kanaaf inni kun carraa guddaadha. Hin jalqabne malee ganaadha. Garasicha guddaa isaatti ganaa seenna sanaafis hojjetaa jirra. Barattoonni keenya sanaaf hojjetaa jiru waan ta'eef kun immoo hamileef galaa guddaa nu ta'a jechuudha. Mister Galatoomaa baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis galatoomaa baga gammaddan baga gammanne. Hayyee galatoomaa carraa kana ilaalachuu fi har'a sagantaa kana irratti kan hin argamee fi gammachuu obboleessa keenyaa wal qabateedha. Innis obboleessa keenyatti qormaata maatii irratti hirmaatee akka Afrikaatti dorgommii isaa gara biyyoota alaa deemee akka wal waraabaan jirani. Gara biyya South Africa deemee qormaata isaa waan qoramuu fi akka Nairobi biyyoota baha Afrikaa keessaa inni immoo achi deemee waan qormaata qoramuu fi nummoo gammachuu keenya karaa kanaa isaaf gammanne sitti ibsataa irraa jechuudha. Mo'iboon jechuun akkuma maqaa isaa mo'i immoo hin boonna nuti mootti akkas jechuudha. Kanaaf har'a akkuma asitti argaa jirtanii obboleessi keenya karaa maatisiidhaan akka Itoophiyaatti nama 7 darban keessaatii sadarkaa lammaffaa argachuudhaan kan darbedha nama 7 keessaa. Kana jechuun gammachuu baay'ee guddaadha. Kan qorame nama 5,000 yoo ta'u 5,000 keessaa kan darbe nama 7 qofaadha. 7 keessaa immoo obboleessi keenya Mo'iboon lammaffaa irratti ture kan inni darbe. Kanaaf gammachuu guddaa sanatti dhaga'ameera. Har'a mo'icha jalmoo irratti argamuu kootii fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaas jalmoon barattoota hiriyaa keenyadha. Har'a immoo qormaata maatisii sadarkaa Afrikaatti qophaa'e irratti hirmaachuudhaaf qormaata Itoophiyaa keessatti kennamu sadarkaa lammaffaadhaan nama 7ffaa irratti darbeera. Kanaafuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sagantaa kana waan laattaniif guddaa galatooma jecha hidhamuun qabu ture hin jedhan jechuun bakka akkas ta'uun irra hin turre hidhamuunis irra hin turre bakka harreen sunis qalamuun irra hin turre baay'ee serious gabaabumatti baay'ee gammanneerra baga gammaddasiin jechuun barbaada yoo kana laalta ta'e akka carraa Mo'iboonii sagantaan kun Mo'iboon irra wal qabatee maatii akka Afrikaatti dorgomee akka Itoophiyaatti dorgomee namoota 7 jiran keessaa tokko ta'ee gara Afrikaa deemaa jira. Afrikaa magaalaa Naayiroobii keessatti kan gaggeeffamu ta'a qophiin taanu isas injifannoon akka inni goolabu carraan qaba milkaa'in jedha galatoma. Okay, jalqaba irratti carraa kana laachuu keessaniif galatoomaan jira. Dhugaa dubbachuuf an baay'ee gammadeen jira. Maaliif yoonaan jettanii kan amma injifatee obboleessa keenya Mo'iboon qofaa miti. As Wallaggaa keessatti waan baay'eetu jira beektu. Wallaggaa keessatti haalli nageenyaa tokko jira. Utuma dhiibbaan meeqa ijoollee kanarra jiranii ijoollee Wallaggaa immoo akkam akka ta'e dhugaa dubbachuuf uummata Oromoo hundaaniyyuu koongiraachuun barbaada. Maaliif gammachuun kun kan ijoollee Wallaggaa qofatu hin taane mucaan kun akka Itoophiyaatti dorgomee namoota 5,000 keessaa kan filataman keessaa nama 7 biyya kana bakka bu'anii kan deeman keessaa Mo'iboon nama lammaffaa irratti darbeedha jechuudha. Akka Oromiyaatti isa qofaatu darbe jechuudha. Kanaafuu kun immoo dhuguma gammachuu guddaadha. Kanaaf carraa kanaan ijoollee Oromoo akkasumallee maatiin mucaa kana maatiin Mo'iboon baga gammadan jechuun barbaada. Kanaafuu gammachuun keenya ammas immoo Keeniyaatti itti darbee gammachuun keenya akka kun itti fufuuf obboleessa keenya Mo'ibooniif hawwii guddaan qaba. Galatoomin jedha. Dhuguma baay'eetti booneen jira. Baay'ee nu boonsee galatooma. Namoonni walitti yaa'anii gammachuu isaanii ibsataa jiru. Sababni isaa irraa kan ka'e gammachuu obboleessa keenyaatiinidha.
ብዙ መስራት እንደመሰሉ የማይተና ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን መሳላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሁን እናመሰግናለን። ሞይቦን ሙሉ እሺ ማታ ፊሊፐር አዲስ አበባ ነው። እሺ ነብዩ ክፍሉ ቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ማን አዲስ አበባ ነብዩ kind of wasted my time, and the probably number 6 was the difficult one. I couldn't even just like come up with an idea, but it was my problem maybe. That's how it was. Yeah. Yeah, I'm done. What? I'm done. Oh, yeah, good. Yana. Yeah. Say something. Which question was difficult? Yeah, you are absolutely right. This is a strange problem number 6. Although this is a, rather arithmetical problem, not. I know what you mean, but you didn't find geometry difficult. Yeah. Did you find it difficult? I think I did both of the geometrical questions. I think I did. East Africa mathematical competition. Like there is another African competition, this is African mathematical competition, and there are about 100 different other regional competitions. But